gizee isiin bar jettee lafa dhoofteen argina dhugaa dubbachuuf viidiyoo isa irra deebi'ee ilaalee gizee isiin lafa dhooftee jechuudha. Baala taatee lafa buutee hin argine jechuudha. Gaggabuu isii qofa argina. Way haadha. Way qalbii haadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirre jirtu fayyaa qabdu baga jiraattanii obboleeyyan kiyya. Amantii qabdan hunda keessattuu baga jiraattanii isiniin jecha. Wanni viidiyoo kana keessa wanni na ajaa'ibsiisee na fide dhugaa dubbachuuf yaani fiilmii ijoollee amantana fiilmii masii malee dhugatti itti namanne ture. Wanni akka amanuu na taasise akkuma argitan caaltuuka ilmee isii surprise godhee jechuudha. Abdiini ji'oota hedduuf jaarsaan wal dhabdee daa'ima jalaa dhoysanii wanni isii irratti hin hojjetamin hin jiru jechuudha. Ani jechuun akka nama yuutubara tokko yuutuub maramamu akkuma duraanii ta'anii ittiin guddifachuuf akkas tatta'an se'a. Wallahi dhugaa dubbachuuf amanee hin turre garuu akka amanu kana taasise. Gaggabuu isii ilaalchisee ilmoon haadha baatii haganaa keessatti haadha isii wallaaltee diduu kanatu baay'ee na gaddisiise. Wallahi dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiise. Daa'imti tun daa'ima akkatti isiin didde argitanii. Yoo walumaa galatti obboleeyyan kiyya keessattuu warri deettanii hin argin ilmoon hin safaaxinaame. Haadha jechuun maali? Ilmoo jechuun maali? Maana isaa beekuudha awwala jechuudha. Namuma baatii 9 garabbaatee harkatti qabatee harma ofii looyisisetu waani ilmoo beeka malee namuma ta'eef namni hundi irraan dubbate waa'ee ilmoo jechuudha. Akkatti isiin ciniinsuu keessa itti dabartee baatii 9 qofa garabbaachuu osoo hin taane akkaataa isiin garaan qalamtus jalaan deessus tabii deettus akka hundattuu deettee akkatti dadhabde haadhatu beeka. Wallahi al'aziim keessattuu warri waani ilmoo hin beekne osoo bakka haadha akkanaan cidhiftaniituma bu'uu baattanii jedhe an akka kootette jechuudha. Wallahi dhugaa dubbachuufi keessattuu nuti ijoolleen shamaraa jechuudha. Osoo bakka ilaallanne eenyu akka oyitee dhadhanii ilaalan haa ta'u ammoo dhiifama sagalee ta'e ho'itu na jeeqe sanii haddan kutee nuti ijoolleen shamaraa yoo jedhu yookaan dubartoonni obboleeyyan keenya qaduumaan dhufanis batalayyi ganamaa keessa jirru kunniin uf eeggannoo barbaachisa. Uf eeggannoo wala madabuun balbalaa boroo dhabuu jedhan. Wallahi dhugaa dubbachuufi jaalalti tun keessattuu jaalalti caaltuun hajji saniif qabdu jaalala addaati. Wallahi hin beeku maaliif jennaan nama tokko akkanumatti miidiyaa irra argitee irraan dubbattu dhugaa dubbachuufi namni tokko si jaalannaan gaafa si jaalate bu'aa bayisan keessa darbee osoo inni isii cunqursuu irraa deettee dahuu qofaa miti dubartii hedduu fuudhee innis booda isii harkatti deebi'ee isii harkaallee bahee lamullee tabiraatti fuudhee wallahi ma adri keessattuu wanti akka hireega nama dhibus nama qajeeltus taaga namaati. Garuu ammoo hoo bultii ganama itti makamtu tan osoo deemtee itti baddee hamilee uf hin dhayini awwaluma jalqaba laalladha. An akka kootitti akkas jedha akka kootitti jalqabuma laalladha. Haadha laalee intala laalee aniin fuudhanii bar haadhaaf abbaa laalanii fuudhan malee namni intala laalee fuudhu hin jiru jechuudha. Ilmi dhiiraallee akkasuma intalallee gaafa kennanii warra isaa ardaa isaa maalummaa isaa duuba isaa hoobataniitiin itti kennan ilma dhiiraallee jechuudha.
akkuma amma namni biyyumaan baa keessatti kalaasaa loo jedhanii wal baratanii kalas waa bayin hedduun darbe waa bayisan keessa waa hedduu jira kana hunda laaqqatanii jechuudha. Kanaafuu rabbiin kana hundarraa yoo isin haa baraaru obboleeyyan kiyya kaa keessattuu amantii muslimaa keessatti as dhuftanillee hunduma keessanuu wallaahi nu olitti nama isin jaalattan nama rabbiillee isinii jaalate rabbi isinii faafilu tokkoffatti maaliif jennan isin waa hedduu dhabda waan ta'eef rabbiin san hunda keessa abbaa manaa obboleessa ka isinii ta'u ka abbaa isinii ta'u ka abbaa manaa isinii ta'u rabbiin isinitti haa qabu. Nama kana wanni osoo hin taane nama badaaf jedhee wanta hedduutu bada waan ta'eef rabbiin san hunda keessa najaa isin haa baasu isiniin jedhe obboleeyyan kiyya ka gara amantii muslimaa dhuftan hunduma keessanuu caaltullee inshaallah yoo isallee rabbii isii qajeelchuu fedhe yoo ka biraas rabbii isii khayrii isii fedhe isarraallee baasuu isii fedhe rabbiin hundumaafuu rabbiin furmaata isii faa godhu jedha. Inni dabalatan ammootu akkaataa niitii hajjiisanii na ajaa'ibee viidiyoo ilaale viidiyoo san keessatti daakuu waan ta'e dibadhu akkas godhii adaa ilmi namaa shayxaan wajjin gaafa dalagu wanti waan badduu dalagu subhaanallah haga gaafa daaraa kana guutuu dibattee haga gaafa sa'idoo wajjin wanta yookaan waliin gachiisu wantoota akkasii dalaydutti hin dhiqattu. A'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim. Wallahi ani nadabbari dhugaa dubbachuu fi isin himuu danda'u wallahi coora shukukna jedhe mana hidhaa keessa teettee hinduutii fi hinjiraattii fi waan isin taatu hin beeku mucayyuun sun keessattuu hin beeytanii ma adri maal akka isin taate walumaa galatti hijaaba uffattee hijaaba waa hedduu laaqaa jirti. Rabbi rahmata isii haa godhu rabbi isii haa qajeelchu qajeelluma isii kadhanna wanni takka wanni godhan takka hin jiru garuu wantoota akkasii raawwachuu wantoota akkasii haasa'uun suni wallahi hin beekwane baay'ee sururna jedhee booda akkasumatti haa ta'u wanti kun maali jedhee dhaggeeffachuu hin dhiifne baay'ee na jibbisiise irraa dubbachuu nu na dabbara jechuudha dhugaa dubbachuu fi walumaa galatti ka caaltu xiyyaa baga gammaddee baga rabbiin ilmootan ta'e harkatti si deebisee harka kee keessa baga si deebisee ilmoon yeroo haganaa tanatti yeroo muraasa ta'an nama wallaaluu jechuuni gaafa duutellee akkanumatti dagattee jechuudha ilmoon ka osoo jirtu nama dagatte kanatu natti dhagaame dhugaa dubbachuu fi viidiyoo hojjechuu irratti. Wallahi baay'ee ma adriin viidiyoo laale san keessatti illee wallahi akkanatti dhagahame maaliif jennan ilmoon teenna osoo nu jirru nu dagachuu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya like share subscribe godhaa sumaanii maatiin haa ta'u warri maatiin hin ta'in